Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Waboo waraana Bilisiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu isaatu gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota Bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa madoona dabuu isaa gabaafameera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Laataasibuu bulchiinsa magaalaa Gooriitti tarkaanfii gaafa onkoloolessa 15 bara 2025 fudhateen loltoota Bilisiginnaa hedduu du'aa madoona dabuu isaa Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii gabaaseera. Haaluma wal fakkaatuun godina Qellee Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qebbee ganda Koobbochaattis onkoloolessa 15 bara 2025 tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa keessaa tokko ajjeesuun 2 madeessuu isaa gabaasichi ibseera. Waboon zoonii lixaa tarkaanfii isaa kana itti fufuun godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu fi Algeessaachiitti tarkaanfii cimaa fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa madoona dabuun sagalee ammoo booji'eera jedhan. Tarkaanfii waboon fudhate kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'etti gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhame akka hin jirre gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun Oromiyaan nagaa argachuu qabdi jedhame. Mootummaa fi qaamoleen hidhatan maraan martoo siyaasaa lolaan injifannoo argachuu jedhu keessaa ba'anii mariin furmaata siyaasaa barbaaduu akka qaban dhaamame. Qooda fudhattoonni waraana Oromiyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo marii araaraatiif kutannoo agarsiisuun waliigaltee nageenyaa dhugaa fi haqaan masakameef of qopheessuu qabu jechuun waamichi garaa garaa taasifamuu isaa OMN gabaaseera. Riiformii siyaasa dinagdee bara 2018 warraaqsa uummata Oromootiin Itoophiyaa keessatti dhufe hordofee paartileen siyaasaa waggoota 12 walakkaa biyya irraa fagaatanii turan gara biyyaa deebi'uu yaadachiise. Dhaabni guddichi Oromoo ABO'n haasaa mootummaa Itoophiyaa waliin Eertiraatti taasiseen waadaa Asmaraatti seename gara mootummaa biyya himadii hoogganuun gufachuu hordofee waraanni bilisummaa Oromoo dhaaba isaa irraa fottoquun qabsoo hidhannoo itti fufuu isaas gabaasichi ibseera. Gaaffiin uummanni Oromoo barootaaf Itoophiyaa gaafataa ture adeemsa mootummaan Itoophiyaa ittiin deemaa jiru kanaan deebiin argatu ka jedhe ABO'n mirgi murteeffannaa uummattootaa fi mirgi diimokiraasii qabsoo hidhannootiin biyyattii keessatti fiduuf mootummaan wal waraanuu jalqabe. Mootummaan Itoophiyaa ABO'n farra jijjiiramaati jechuun bara 2019 keessa opereeshinii sakatta'iinsaa waraana bilisummaa Oromoo kibbaa fi lixa Oromiyaatti adeemsisaa ture. Opereeshinii adeemsisaa tureen namoota nagaa hedduu ajjeesuu fi hidhuu akkasumas qaamaa hir'isuu isaa Amnesty International gabaasa bara 2019 keessa baaseen addeessuun ni yaadatama. Haala Oromiyaa keessaa yeroo gara yerootti hammaatuun balaa guddaa naannicha keessatti qaqqabsiise. Waraana qaamota lamaan gidduutti adeemsifamuun uummanni nagaa miidhaamaaf saaxilamuu isaa gabaasichi ibseera. Qabeenyi qonnaan bultootaa qaamota wal waraananiin saamamee jira. Manneen qonnaan bultootaa maqaa da'oo waraana bilisummaa Oromoo taatan jedhuun gubateera. Dargaggoonni danuun deeggartoota waraanichaati jedhamuun ajjeechaa murtoo seeraa maleef saaxilamaniiru. Qote bulaan oomisha isaa dhiyeessuun eeggattummaaf yoo saaxilamu kanneen saba waraanaatiin kibbaa fi lixa Oromiyaatti buqqa'aniif deeggarsa qaqqabsiisuun hammaatee ture. Bu'uuraaleen tajaajila hawaasummaa naannolee lolli keessatti adeemsifamaa jiru keessatti barbadeeffamuun kanneen hafan qubsuma loltoota mootummaa ta'anii jiru. Daangaan Oromiyaa humnoota finxaaleyyii Amaaraa fi mootummaa naannoo Somaaleetiin sarbamuun miidhaa qabeenyaa namaa fi lafaa qaqqabsiiseera. Rakkoolee saba waraanaatiin naannicha keessatti mul'atan furmaata akka argatuuf qaamoleen garaa garaa marii nagaatiin waamicha taasisuu isaanii gabaasichatti ibse. Waamichi araaraa taasifamaa turee fi mariin araaraa marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti taasifamaa ture saffisaan hojiitti hiikamuu dhabuun rakkoolee saba waraanaatiin uummata dararaa jiran xumura akka hin arganne taasiseera. Araarri bu'uu dhabuun ammoo uummata yaaddoof saaxile. Tibbana ammoo duulli dhukaasni obbolaa jidduu haa dhaabbatu jedhu miidiyaa hawaasaa irratti adeemsifamaa jira. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad dhukaasni obbolaa jidduu haa dhaabbatu jechuun garuu ammoo duulichi bu'aa buusuu qabaa jedheera. Naannoon Oromiyaa siyaasaa fi dinagdee biyyaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nagaan naannicha keessa jiraachuun biyyattiif murteessaa ta'uu qaamoleen garaa garaa itti walii galu. Nageenyi Oromiyaa bu'uura nageenya Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa akka taates himameera. Oduu itti aanuun imala konkolaataa Naqamtee giddaa uummata gatii lubbuu fi maallaqaa baay'isaa jira jedhame. Godina Wallagga Bahaatti jiraattonni aanaalee giddaa ayyaanaa fi kiiramuu sababa hidhattoota faannootiin imala konkolaataa balaadhaan guutame keessa bakkaa bakkatti socho'aa akka jiran gabaafame. Jiraataan aanaa giddaa ayyaanaa yaaddoo nageenyaaf jecha maqaa kiyyan ibsinaa jedhan yaada madda oduu kanaa BBC'f kennaniin imalli Naqamtee fi giddaa gidduu konkolaataan taasifamu waggootaaf darban jiraattota gatii guddaa kaffalchiisee jedhan.
torbanuma keessa jirru kana keessatti hidhattoonni faannoo konkolaattota Naqamtee irraa gara Giddaa Ayyaanaa imalaa turan lama dhaabsisuun namoota ukkaamsanii fudhachuu eeru. Akka jiraataan kun jedhanitti iddoowwan gaara Diichoo, Hangar Guutee fi Mandara Sirii gidduutti argamtu Warabboo bakka jedhamtu bakki yakki yeroo irra deddeebiin raawwatu ta'uu isaa gabaasicha keessatti caqafameera. Jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa biraan BBC'n kan dubbise aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu keessatti jiraattota irraa meeshaalee waraanaa dura qabu qaamolee mootummaa fi hidhattoota wabootiin irraa fudhatamee dhumuun hidhattoota faannootiif qaawwaa guddaa ta'ee jedhan. Uummanni meeshaa miti amma eeboo gaariillee akka manaa hin qabne himuun jarri kun immoo hidhatanii waan jiraniif raayyaa ittisaas warra bosonaas ni rukutuu jedhan. Yaanni isaanii amma lafa uummata irraa buqqaasanii qubsuma jijjiiruudha jechuun dubbatan. Obboleessi isaa ji'ootaan dura konkolaataa uummataa keessaa hidhattoota faannootiin butamuu namni himu hidhattoonni kunneen caasaa aanaadhaa hanga godinaa keessaa nama qabu jedhe. Kan koo obboleessi butamee jennaan warra mootummaa godina jiranitti iyyanne. Bilbilanii nuti achii nama qabna. Abalu bira maadha hojii maal hojii dhaqxan jechuudhaan akka isa gaafataa turan illee himeera. Imalaa duratti buufata konkolaataa Naqamtee jirurraa odeeffannoon konkolaataa garas deemaa jiruu fi namoota achi keessa jiranii caasaa faannoo kanaaf odeeffannoon dursi erga ga'ee jarri karaatti eegus jechuun namni kun himeera. Obboleessa isaanii kana gadhiisuuf birrii 100,000 akka kaffalan kan himan namni kun namoonni lamaan obboleessa isaa waliin turan maallaqas kanfalanii ofii isaaniitiifis kan hin gadhiifamne ta'uu himeera. Namoonni hidhattootaan butaman maallaqni itti gaafatame erga kaffalameen booda kanneen gadhiifamanis akka jiran kan irra caalaan garuu ni ajjeefamuu jedhame. Kunis sababaa qaba jechuun jiraattonni himu. Saamicha naannoo Giddaatti imaltootaa fi jiraattota irratti raawwatamu kan haalaan kutaalee Oromiyaa akka biraatti raawwatamurraa kan adda taasisu maallaqni hidhattoonni faannoo gaafatan kakaffalamu herrega baankii biyyattiitiin ta'uu isaa ibsameera. Maallaqa hangana akkaawuntii kanarratti galchi jedhaniituma nutti ergan. Akkaawunticha ilaalleerra. Maqaa suuraas waan hundaa qaba. Kan nuti irratti galchine sun amma qabaname Baahirdaarittidha jedha. Isuma irratti 700,000 galchinee obboleessa keenya gadhiisne jechuun jiraataan kun himeera. Hidhattoonni faannoo naannicha keessa socho'an kanneen dhalootuma naannichaa ta'anii fi afaan Oromoos ka beekan yoo ta'u haala biyyichaa sirriitti ka beekan ta'uu isaa jiraattonni himu. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa ji'a onkoloolessaa kana keessa baaseen naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti mirgi bilisaan socho'uu lammiilee saffisaan hammaataa jiraachuu ibseera. Naannolee Amaaraa, Benishaangul Gumuz, Gaambeellaa fi Oromiyaatti mirgi bilisaan bakkaa bakkatti socho'uu yaaddessaadha jedhe. Oduu keenya birootiin Itoophiyaan gaaffii liqii dabalataa baankii addunyaa IMF'if dhiyeessuuf gabaafame. Gaaga'ama dinagdee hammaataa furmaatii isaa karaa bubbuleen raafamaa akka jirtu Itoophiyaan ammas liqii dabalataaf gaaffii dhiyeessuu ishee Itoophiyaa Riippoorter gabaaseera. Ministeerri maallaqaa biyyattii guyyaa irraa baankii addunyaa fi IMF gaaffii liqii dabalataa dhiyeessuu gabaasichatti ibse. Gaaffiin liqii kun walgahii waggaa baankii addunyaa fi fandii maallaqa idil addunyaa jila isaanii waliin taasifame irratti dhiyaatee jedhan. Bakka Itoophiyaa bu'uu walgahii kana irratti kan hirmaatan ministeera maallaqaa Ahmad Shiddee fi bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa isaan tokko turan. Walgahiitti aanaa pirezidaantii baankii addunyaa bahaa fi kibbaa Afrikaa Niidiyaa Meediyoopi waliin taasisaniin ministeerri maallaqaa fi jilli isaanii oomishtummaa qonnaa, annisaa, misooma humna namaa, walitti hidhamiinsa naannoo fi bu'uuraalee misoomaa irratti deeggarsa maallaqaa akka dabalu gaafachuu isaanii marsariitiin ministeerichaa wabeeffachuun madda oduu kanaa gabaaseera. Ahmad Shiddeen baankii addunyaa deeggarsa teeknikaa fi faayinaansii guddaa taasisaaf galateeffachuun haaromsa hiyyeeyyii deeggaruu mootummaan hojiirra oolchaa jiru ibsuun barbaachisummaa deeggarsa baankiin addunyaa haaromsa kana itti fufsiisuuf taasisu cimsanii ibsaniiru. Oduu keenya birootiin warri Itoophiyaaf liqeessan tarkaanfii seeraatti deemuu feenaa jedhan. Kibxata darbee Itoophiyaan haala kaffaltii liqaa ishee irra jiru fooyyeffachuuf liqeessitoota ishee waliin marii gaggeessitee walii galtee malee xumurameera. Rooyiters akka gabaasetti kanaafis ka'umsa akka ta'e seektarri faayinaansii biyyattii amansiisaa ta'uu dhabuudha jedhame. Bara 2023 liqeessitootaaf kaffaltii taasisuu wayita qabdurra dabartee ka turte Itoophiyaan waliigaltee gamtaa biyyoota 20tiin furmaata yeroo gabaabaa yeroo kaffaltii dheerateefii ture. Wayita liqeessitoonni kun akkas jedhanitti mootummaan garuu waliigaltee fooyya'aa ta'e argamaa jira jechuun ibsee waldubbiin abbootii boondii kanaa waliinis eegar itti fufa jechuun gabaasa Rooyiters ibseera. Oduun kun erga ba'ee akka jedhametti abbootiin boondii liqii isaanii keessaa 15% gadi buusuu fi meeshaa yoo liqaan kun hin deebine bakka bu'u jedhamu hojiirra oolchuu ka dabalatu yoo ta'uu isaa ibsamne. Kunis mala dameen alergii Itoophiyaa waggoota dhufan keessatti ga'umsa cimaa yoo agarsiise
liqaa akka deebisuu dandeessu ta'uu isaa ibsameera. Haa ta'u malee koreen abbootii boondii kanneen akka Morgan, Franklin fi VAR Capital akkasumas Farallon Capital dabalatee mariin kun addaan cituu isaatiif baay'ee mufachuu isaanii ibsameera. Itoophiyaatti yuuroo boondiin $1 biliyoona kibxata darbe gadi bu'uu ibsan. Kunis jalqaba bara 2021 irraa eegalee sadarkaa olaanaatti dhiyoo ta'us $1 naannoo saantima 95tti daldalamaa jiraachuu ifoomsan. Dhaabbanni maallaqa idil addunyaa IMF guddina argame kana simachuun gammachuu marii akka itti fufan jajjabeesseera. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti rakkoon kun daangaawwan bu'uuraa waloo bara 2020tti Chaayinaan dinagdee Afrikaaf liqeessitu guddaa taatee dabalatee liqeessota aadaa fi guddachaa jiran gidduutti tattaaffii liqaa hir'isuu qindeessuuf jalqabame kan mul'isudha jedhan. Bu'uurri waliigalaa dandeettii abbootiin dhuunfaa liqaa haquu irratti akka hirmaatan taasisuu hin qabu kan jedhan Daayirektarri Maammata Garee Duula Filannoo Tiim Joons kan Landan keessatti argamu ibsaniiru. Dhimmi Itoophiyaas walxaxaa ta'e kun kan irraa madde tilmaama dinagdee IMF irratti kan waliigaltee dhabuu, abbootiin boondii daballii gatii warqee fi bunaa dabaluu, shaqaxaawwan ijoon lama kanneen meeshaalee alergii gurguddoo ta'an kun ta'uu isaa ibsameera. Mootummaan bara baajetaa 2024-2025 galii alergii $8 biliyoona 8.3 galmeessee kan ture yoo ta'u, kunis tilmaama IMF $6 biliyoona 6.37 irraa baay'ee olaanaadha. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.